Haleluya. Kalian berapa lama sembah Yesus? Haleluya. Berfirman cara-cara mengakhiri mata Yesus. Haleluya. Yesus tapi kena juga harus berisa rumah mana kenya rumah hati. Yesus tak coba untuk kita pernah menuju mata kota Yesus mata Yesus tapi kena rumah harus berisa rumah karena kenya rumah hati. Yesus nak membangun kita karena menuju mata kota Yesus Maranatha. Yesus 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 tapi kena rumah ada seperti satu rumah dan mengenai rumah hati. Haleluya. Yesus nak membangun kita karena menuju mata kota Yesus Maranatha. Yesus tapi kena rumah atas perisa rumah kan mengenai rumah hati. Yesus nak Tuhan untuk kita karena menuju mata kota Yesus Maranatha. Maranatha, Maranatha.
ati wajan gedati. Amen. Numarafu ati apadati. Hallelujah. 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 Martisi nami hinkabu kesani hidde ijada akai fiteni hisharatu ati wajan gedati numarafu ati apadati. Hallelujah. Endule kesani hinkabu. Hallelujah. Hallelujah. Orabagas. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Ijaruf, kabuf, tibuf, anggong kaisa dua. Endule kaisa ningkap. Martis ini, nami hingkabu kesani, hite jata, akai beteni, insyaallah ati wajan gedati, numaraku ati apa nugati. Hallelujah. 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 Kaminan nufa, kaminan nufa, fulake, alatan male, akadua. Kaminan nufa, fulake, alatan male, akadua. Hallelujah. Gati jubukoti. Kakoti, bigesa unalane, nangane baketi, andara la bara, nabite makora, sibori garute, tesamira, andara.
Yo rakkinni nama hintu kennu yo waan tokko keessa hin dabarin argamu waaqayyo namatti mul'atu dhabuu danda'a. Garuu wanni nuyi isa galateeffannuuf bacaa jira. Qilleensa gara keessa fudhannu kana. Asiin tarkaanfii fudhannu kana. Yaada nama shalbamee tarkaanfatee deemuu dadhabe meeqa jira. Karakkatee si waammatee gooftaa malleen jira si biraa. Yesus prateta karakate siwa mali gofta malinjira simra aki abba Yesus prateta karakate namichi kun akka bal'aa ta'edha dhaquu warra isaatti cubbuu jemoo maali jennaan warri isaallee cubbuu hundeen illee hundi ulfinni waaqaa karaa isaarratti godhate. Ani beeku waan ammaa kana dubbadhuuf Yesus mana isaa keessa waan bacaa jira. Yesus keessa waan baay'ee jira. Yoo jaalala feete jaalala hammaaratta. Yoo eebba feete eebba hammaaratta. Yoo nagaa feete nagaa hammaaratta. Yoo fayyinna feete fayyinna hammaaratta. Maanti dhaba qaba waan mana Yesus keessa. Namichi gogaan luqa'ee Yesus muluu irraa dhiqee fayyise. Haa hidhi gogee hidhaa waggaa 38 deema argaa kee baadhuu jedhe. Namichi dhiiqirraa jiru wayaa isaa qabattee dhiiqirra
Yes, Lord. Mana isaa keessa maaltu dhaba qaba? Yes, Lord. Yes, Lord. Phaawulosiif Sillaas mana hidhaa keessatti sansalataatti irraa jire. Yes, Lord. Kolbaan waan nyaatu dhattee rakkaatte 5,000 meeqa buddeena 5 qurxummii lamaan. Mana isaa keessa maal? Mana isaa keessa maaltu dhaba qaba? Fayyina keenaan, jaalala keenaan, araara keenaan, abeet. Karakkatee si waammatee gooftaa malleen jira si biraa. Ati abbaa nama hundaa Yesuus fudhateera. Mana kee keessa nagaa jira. Kee keessa eebba jira. Mana kee keessa fayyina jira. Waaqummaa kee mi'eeffatee galata, Afura kumbulule galata, Yesus akka malee nu jaalata. Galata, Afura kumbulule galata, Wari akka malee nu jaalata. Galata. Ora kunduluge galata, Yesus akka malee nu jaalata. Galata, ora kunduluge